Addunyaan yeroodhaa gara yerootti bifa geeddarattee bareedina hin qabne kanaan miidhagdee mul'achuuf waan ofii kalaqxeen guggullattee dhaloota jaarraan lakkaa'ee dhufutti achii as gadi baati. Baay'oonni miidhagummaa guggullame duukaa bu'uun daandii sirrii gadhiisee karaa dogoggoraan isa moofee baduuf jiru waliin hiriira eeggata. Muraasni ammoo bareedina addunyaa isa suphamee mul'atu ogummaan ilaalee dhugaan isaa gaafa galuuf uumama haaraa ta'a. Guyyaan cidhaa utuu hin ga'iin hunduu uffata miidhagu bitatee inni hin qabnes isa qabu miiccatee nama waan dur beeknu miidhagee nama haaraa ta'e mul'achuuf hamma isaaf danda'ame tattaafata. Umurii daa'imummaatti daa'imni tokko guyyaa ayyaanni ga'u uffata haaraa bitatee isa moofaa ofirraa baasee isa haaraa uffatee hiriyoota isaa biratti miidhagee mul'achuu isaatu isa gammachiisa. Akkasuma abbaan keenya inni waaqarraa namummaa keenya isa cubbuu moofee nurraa baasee isa haaraa kan isaatii nutti uffisee uumama haaraa nu gochuuf tokkicha ilma isaa nuuf erge. Macaafni qulqulluun akkuma dubbatu lammaffaa Qorontos 5:17 namni ilma isaa kanatti amanu kamiyyuu uumama haaraadha jedha. Egaa yaa sana dhageessu baga gammaddee misiraachoo tokkoon siif qabu. Yoo Yesuusitti namanne ta'eef uumama haaraa ta'uuf Yesuus siif kennameera itti amani. Inni namummaa kee geeddaree jireenya bara baraa siif kenna. Ameen.